ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምር እዩ ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC Afaan Oromooti nu waliin tura. Yoya dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya amjal qaba. Guyyoota muraasa keessatti lammiileen Itoophiyaa 130 ol Keenyatti qabamu. Saadii damee afur keessatti nyaata yeroo tokko nu kennanii hojiif nu fidanii jetti wanni isaan beekan tokko jiru. Cufanii mana dubanti cufanii akkasitti taa'u malee. Odeeffannoo hawaasni kenneen poolisiin to'ate. Jimaata dabree manidhaati kagadhiifame obbo Dajanee Xaafaa dubbifne. Ani biyya kana keessatti umurii koo guutuu waggaa 27 yeroo 14 manedhaan ani biyya kana seene yeroo 14 bar tokko adabameen beeku. Liibiyaatti daa'imman dabalatee baqattoonni 600 ol to'annoo poolisii jaloolu kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Aslii Galgaloo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii waancaan Afrikaa akkaan eegamaa ture kaleessa sagantaa baniisaa oowwaa fi midhaaga ta'een magaal guddoo Kameruun Yaawundeetti baname. Tapha jalqabaa dorgommii kanaan qopheessituun Kameruun duuba kaa'uun Burkina Faso 2-1 yoo injifattu Itoophiyaan ammoo taphataan tokko kaadii diimaa dirree baheen Keepvaadiin 1-2 injifatamte. Gaazexeessa Ispoortii Gamees gaazexaa Bariisa irratti barkune 3 oliif hojjete obbo Tashooma Qadiidaa waa'ee tapha kana irra dubbifnuuf beeksisuu fi waa'ee hojii isaanii gabaabinaan himuu eegala. Tashooma Qadiidaan jedhama. Qopheessaa gaazexaa Bariisaa qopheessaa ispoortiiti. Gara waggoota 38 gaazexuma kanarra hojjechaa ture. Ammas pireesii Itoophiyaa keessa gaazexaa Bariisaa irra hojjechaa jira. Waggoota kana hunda ispoortii irratti hojjettu moo dhimmoota kaan irratti? Waggoota kana hunda ispoortuma gubbaan hojjechaa ture. Ibrahim Hajiitti kan siin nagayaan akka abbaa kiyyaatitti kan isa lamu. Gaazexaa Bariisaa duraan hoggaanaan isaanitti makamu taanaa qopheessaa gaazexaa Bariisaa ture. Isatu harka kiyya naqabee akkanaan gaazexaa kanarratti hojii ispoortii kana hojjedhu kan Ibrahim Hajiitti. Waa'ee waancaa Afrikaatti kaasna. Kaleessa Kaameruunitti haala ho'aa ta'een eegalameera. Achi immoo Itoophiyaan Keepvaardi waliin taphattee 1-2 injifatamteetti. Mee gabaabinumatti tapha kaleessaa akkamiin ilaaltan? Itoophiyaan kaleessa ramaddii tokkoffaa keessatti Kaameruun, Burkina Faso fi Keepvaardi wajjin. Keepvaardeen seenaa kubbaa miilaa Afrikaa keessatti illee iddoolee hin qabdu. Biyya xinnoodha. Haa ta'u malee Itoophiyaan kaleessa waggaa isii wajjin taphattu akka ilaalletti taphni gaarii ture. Taphni gaarii ture jechuun maasitti fakkaatee ijoolleen teenya kubbaa walirraa fuudhuuf baay'ee tokko carraaqaa turanii. Haa ta'u malee kubbaa kiyyoo keessa buusuuf isa wanni qabxiin guddaan. Daqiiqaa 90 taphattee 90 san keessatti kubbaa kiyyoo keessan buusin inni akka wannooti akka qabxiitti hin qabamu. Kanaafuu kaleessa Itoophiyaan odoo akkuma taatee yookaan walqixallee baate sila tapha itti aanuuf carraa qabaachuu hin dandeessi. Taphni itti aanu immoo maasitti fakkaatee Kaameruunii fi Burkina Faso wajjin taphatti. Kaameruun kanaan dura waancaa kubbaa miilaa Afrikaa yeroo 5 kan fudhatte. Burkina Fasonis taanaan sadarkaa Afrikaa keessatti iddoo olaanaa kan qabdu amma yeroo ammaa kana humna qabdu jechaadha. Garuu Itoophiyaan tapha kaleessaa kanarratti odoo Keepvaardee akkuma taatee odoo qabxiisu garagalee sila carraa itti aanuuf hamileen isiitu guddaa taasisa. Maali wanni biraa haafu Kaameruunis dadhabdu Burkina Faso wajjiniin akkuma taatee yookaan walqixxas bahuu hin dandeessi mo'achuus hin dandeessi. Garuu hamileen kaleessaa kun kan isii qofoodhaan uummataallee baay'ee tokkoon gochaa ture. Taphni isaan taphatan dirree keessatti akka gaarii ture. Garuu gurbaan sun daqiiqaa 7ffaa irratti kaardii diimaadhaan achi bahuun isaa hamilee ijoollee baay'ee tokkoon gochaa ture. Nama 10 taphatanii. Dhaggeeffattootni tapha xumurameen Giniif Malaawiin 1-2 injifatte akkasumas Morokoof Gaanaan 1-2 injifatte. Oduu biraatiin poolisiin Keeniyaa lammiilee Itoophiyaa 91 seeraan biyyattii keessa socho'aa turan mantoo keessatti arguun to'achuu ibsiti. Baqattoonni kunneen dhiirota umriin isaanii waggaa 25 gadi yoo ta'u dameen qorannoo yakka poolisii biyyattii ammaan duraallee godaantonni hedduun magaalaa Naayiroobii fi dhiyeennatti irra deebiin kan qabaman yoo ta'u guyyootaan dura dargaggoonni 44 ta'an magaalaa guddittii keessatti qabaman. Godaantota to'annoo jala oolan afaan hiikuun kan gargaaru Jabbiir Shee Ismaa'il waa'ee dargaggoota qabamanii kana Elias Mulugeettatti. Warri kun kasaraanitti qabamaniira. Warri kasaraanii qabame kun haga dhufee jedhee baatii 4 jiran Naayiroobii keessa.
namatu mana kireessee fi mana keessa kaa'aa ture. Namni 44 kana mana kifilii 3 keessa kaa'anii achi keessatti jiraataa turanii. Sa'a 24 keessatti nyaata yeroo tokko nuu kennanii hojiif nu fidanii jetti. Wanni isaan beekan tokko jiru. Cufanii mana duubatti cufanii akkasitti taa'u malee. Odeeffannoo hawaasni kenneen poolisiin to'ate gara poolis isteeshinaafiti. Umriin isaanii baay'een isaanii meeqa ta'u? Baay'een isaanii I think ganna 28 gadi. Warra madiyoo qabame kun illee warruma gara South Africaatiin. Dhiyeenya kanatti irra deddeebiin Itoophiyaa irraas ijoolleen baay'ee qabamaa akka jiran dhagaa jirra. Maalidha sababni kanaa? Sababni kanaa I think deddeebisaan nama Itoophiyaa irraa gara South Africaa deemu kun baay'inaan waan karaa kanarra taruuf mootummaan Keeniyaa waan kana irratti hojjetaa waan jiruuf baay'inaan bakka kaa'amanii karaa irratti illee odeeffannoo garaagaraatiin qabamaa kan jiranidha. Dargaggoonni kunniin namoota isaan deddeebisaniif yookaan ammoo dallaalotaaf meeqa faa kaffalu maallaqa? Birri 300 Itoophiyaa warri kafalee illee jira, 50 warri kafalee jira, warri ganaa achi gahee akkaawuntiin kafaluu barbaadu illee jira. Godaantota kanneen deddeebisuun kanneen shakkamanii fi to'annoo jala kan oolan jiru waa'ee isaanii wanti beeknu maaltu jirame? Warra 44 ammaa kana namni qabamee jiru, namni shakkamee jira, isaan mootummaan hordofii godhu jiru. Dargaggoonni amma qabamanii jiran kunniin egereen isaanii maalime? Gara biyyaatti deebifamu moo maal ta'ame? Egereen namoota qabamanii haala lama irratti murtaa'a. Tokko warri qabame kun deddeebisa namoota keessatti miidhamtoota ka jedhamutu ilaalama. Victim, if they are victim ka jedhu. Yoo miidhamtoota deddeebisa namaa keessatti ta'an ragaa bayanii akka nama ragaa bayee sanitti gara biyyaa deeffamu. Dhaggeeffattootni ammoo gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii humni nageen Liibiyaa baqatoota ji'ootaaf wajjirri UN ka ture duraatti hiriira bahaa turan irraa humnaan kaase. Sakateenis ganam kan tureen namoonni 600 ol mana hidhaatti galfamuu himan. Namoota hidhaman kan keessaa daa'immanii fi dubartoonni ji'a 4f gargaarsa gaafachaa turan keessa jiraachuu himan. Finciltoonni naannoo kaab Itoophiyaa TPLF Eertiraan kaaratti Tigraay irratti lol banuu him. Dubbi himaan TPLF obbo Getaachoo Radaan fuul Tiwiitarii isaanii irratti Eertiraan gam kaabliit naannichaatti haleellaa haaraa eegaluu ibsa. Sababa haleellaa qilleensaa kanaan wal qabatee dhaabbileen gargaarsa namoomaa kaabliit godinicha keessatti sochii addaan kutuu isaanii UN beeksise. Waggaa lamaa eegii sabab koroonaaf cufame manneen barnoota Uganda arbanam. Cufiinsi kun waan turee fi barattoonni harka 30 manneen barnootatti deebi'uu dhabuu aangaa'onni akeekachiisanii turan. Hedduun isaanii hojii jalqabanii kaan ammoo diqqeenan heerumuu himan. Manni murtii Myanmar hoogantuu biyyattii aangoorraa kaafamte Aung San Suu Kyi hidha dabalataa waggaa 4 itti mur meeshaalee kominikeeshinii walkie-talkies jedhaman ala galfachuu fi seera laan qabaachuun akkasumas qajeelfama COVID-19 cabsuun himatamte. Turtii hidhaa waggaa tokkoo fi ji'oota jaambooda jimaas dabree hidha irraa ka gadhiifaman qondaalii kafaa'oo abda janeexaafaa akkaataa itti gadhiifaman ilaalchisee yaadisaa BBC kenna. Qaamni nama reesiis hin jiru ka jedhu abda dajaneen waa'ee gadhiifamuu isaanii qaamni mootummaa dursee itti himee akka hin jirre dubbata. Waa'ee keen Habtaamuu Xibaabuu gadhiifamuu isa dabalatee dhimbira irraatti dubbisa. Akka muuxannoo mana kanaatti sa'aatii 11 walakkaatti manatti ol gallaa gara galgalaa jechuudha. Sabooda mana sitti cufu ganama sa'aatii 12 taa'u nuunni sa'aatii 11 walakkaa mana gallee halkan sa'aatii 1 walakkaatti mana bananii oodili wanta kana dura hin beekamne jechuudha. Sabooda anaa fi Sibaas Naggaa mana tokko jirra ture. Dajanee Xaafaa fi Sibaas Naggaa bahaa qodaa keessan fudhaa jedhanii naan waaman. Ani yeroo sanatti maaliif akka waamamen beeku. Tuuttaadhuman uffadhuu fi kitaabaan akkan dubbisaa jirutti tuuttaas kitaabuma fudheen bahee naan bahu qodaa kee fudhuu bahee jennaan lakkani. Iddoon deemus hin beeku waan ta'eef akkasumatti iddoo sin nageessitan hin deemaan jedhe. Kanuman beeka. Kanaa booda gara alaatti ba'aniin naan dibaa ijoollee warri gareen keenya oddoo 3 jirraa gareen Jawaarfaa nama 5 gareen iddoo biraa nama 13 dura 14 turanii ani kophaan ture. Gara waggaa fi wayii kophaa koon ture booda mucaa wayii natti naa fidanii garee keenya keessaa mucaa sana wajjin wal faana naa baanu warri garee namni 13 sunis yaa'aa jiru. Isaa booda yookaan yaatu yookaan immoo akkuma oduu tokko dhageenyu iddoo biraa nu geessu an jedhu sana shakkiin of keessaa qaba ture. Mee himanni keessan adda citeeraa jedhame amma mootummaan akka beeksiseetti maal jechuudha kun akkamitti hubattan sin? Miirri isinitti dhagahame hoo maali?
akka nama dhuunfaatti achi ba'uun duras badii hin qabu. Ani biyya kana keessatti umurii koo guutuu waggaa 27 yeroo 14ffaadha maneedhaan ani biyya kana seene yeroo 14 bar tokko adabamiin beeku naamusaan adabamiin beeku garuu jireenyuma keessatti siyaasni biyya kanaa gar tokko garan taanitti deemu anuma fiiganii qabuudha han barame duras rakkoo hin qabu ba'uudhaafis ani yakkan qabu himannaa sobaatiin addaan kutanii jedheen amanaan akkasitti kanaaf ani ba'uu gaariidha garuu ani ba'u rakkoo biyya kana keessa jiru hiikaayyaan jedhu yaaddoon qaba yoo kun calqaba ta'e baay'ee natti tolaan ilaalla waliin garuu hiikamni koo qofti rakkoo biyya kanaa Oromoo san Itoophiyaas rakkoon biyya kanaa eessa ga'e jedhu iddoo rakkoon biyya kanaa ga'e sana hiikaayyaan jedhu hunda keenyaaf gaariidha. Mee kana dura dhaddacha irratti isinis taatanii kunneen isin waliin himatamanii turanii himanni isin irratti saaqame himata siyaasaa ta'uu marii siyaasaatiin yookaan immoo fala siyaasaatiin kan furamu akka ta'e himaa turtanii tarii mootummaan isatti amaneet nu hiikee yookaan nu gadhiise jettanii amantuu yaadni mootummaa jijjiirameera jettanii yaaddu? Biyya kana keessatti waraanni dhaabbatee namni waliigalaa hunduu namni biyya kana na ilaallate jedhu akka mariitti seenu hammiidhame akka deebi'ee ijaaramu rehabilitation reconstruction akka ta'u dimokiraasiin biyya kanatti akka babal'atu yoo ta'e malee biyyi kun akkaataa kanaan deemuu hin qabdu hin jedhu intarastii qochi keessus taa'ee ibsaan ture ammas kanuma ani qabsoon karaa nagaa wayyaa namni yoo nagaa uume wayyaa biyyoo nagaa uume wayyaa addunyaa keessatti warruma nagaa uumanitu karaa dheeraa deemanii isa kana fedhii koo qofatu hin ta'in saayinsiin addunyaan itti jiraatu waan ta'eef saayinsii kana maqsuu hin dandeenye. Egaa fedhiin immoo achiin jiru maal akka fakkaatu walumaan ilaalla. Jimaat Dabree Jawaar Mohaammed dabalatee hooganoonni paartii KFO fi namoonni isaan waliin himataman hidhaa qaaliitti irra gadhiifaman. Himannaan isaanii addaan cituun maan jechuu Firaa'ol Balaayee abukatoo isaanii keessaa tokko ture Abkaadir Bulloo dubbifte. Kan dhiifamaa kuni himata abbichi karaarra ture san yookaan nama saniin adabsiisa jedhee ittiin deebisan dhiisee jedhee abbichi dhiifamaan abbichi gaafatisanidha. Sunillee maaliin ta'a himanni sun namni itti himatame kuni yookaan iyyannoo dhiyeessee qaamni boordiin dhimmi ilaaluu fi kanaaf kan ilaalu mirkaneesseeti yookaan pirezidaantii biyyattiitiin kan mirkanaa'u jechaadha. Himata kaasuu kan jedhamu kuni qaama himata sanii armaan dura dhiyeessisantu abbaan alangaa jechaadha. Himata ofii kaasaa jechaadha. Garuu kan amma dhufetti as deebinu ammoo amma kan jedhame mootummaan himata armaan dura addaan kute jedhamee kan jedhame amma. Egaa isaan amma kuni lachuu keessa hin seenu beeka amma yennoo Procedure amma sitti kana keessa seenu mootummaan himata kana haala confidence yookaan abbichi warri himatame kuni boru hin gaafatamu. Manni kuni yeroo dhumateera haala nama jechisiisuuf miti. Kanaafuu haala madalame kuni haala addaatiin mootummaan himata kana addaan kuteedha. Addaan kute jechuun ammoo yoom sochoosuu danda'a, yoom maal godhuu danda'a, aangooni waan kana dhiisuufis taate itti fufuu kan mootummaa ta'a jechaadha. Kana. Akkamiinidha kan manni murtii nama akkamitti isaan ilaala innocent jedheetu fudhataanii kana booddee akka homtuu irra hin jirretti ilaalamu? Yaa kun wanti beekamuu qabu asirratti namni shakkamuun ani atilee shakkamuu hin danda'a eenyulee shakkamuu hin danda'a. Namni tokko yakkama ka jedhamu eegaa manni murtii aangoo qabu gadi taa'ee dhimma isaanii ilaalee falmii godheeti murtii irra kennee eebalu yakka kana dalagee jira. Kanaafuu namni kun yakkamaadha erga jedheen booda namni tokko yakkama ka jedhamu. Yoo san hin taane shakkamuu qofa dhiisi osuma falmii irra jiru ragaan fedhe haga dhaga'ee haga abbaa seeraatu abbaa murtiitii afaan hin baanetti namni kun qulqulluudha jedhamee laakkaa'ama. Kalee shakkamee mana murtiitii gadhiifameef qofa yakkamaan jedhamu jarri kun afaan seeraatiin qulqulluudha nama yakka wayituu hin dalannee jedhamee fudhatama. Kana booddee dhimmi isaanii yookiin himanni isaanii ka'uu danda'a waan akkas jedhus kan jedhu argeerannaa isarratti maal jettu isin? Kan wanti mootummaa wanti dhorgaan jiru akka haalli itti cufamillee haala waan san ta'uu akka danda'u haala xiqqoo shakkuu akka dandeenyu haala san fakkaataadha. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasii galgal kanaa mataa hin qabdu boraatii qabdi, qodaa hin qabdu qoraasum qabdi. Hiikan isaa maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Elias Mulugeeta gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessaan asli galgalooti agborisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.